ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاء ورتوتو أي بسير خدت جمدا خدت جمدا ورتوتو أي بسير خدت جمدا خدت جمدا deeggarsa hawaasaatiin xumura bara 2013 wiirtuun barnoota islaama oromoo biyya masrii dhaabbatte hundeeffama seetirraa kaasee hojii tola ooltummaa hojjettuun qalbii ummataa seentee jiraachuu hawaasni oromoo biyya masrii jiraatan himan. Dhaabbata kanatti buleeyyii fi daa'imman jidduu barattoota gara 400 oliitu barata. Haala ulfaataa biyyi teenya keessa qotteen jiraachuu dadhabanii isaan baqatanii masrii jiranii fi warreen barnoota diin barbaadaaf biyyoota adda addaarraa as gahan hedduun barnoota asirraa kan namurraa qooda fudhachaa jiraachuu addeessan. Boqonnaa waggaa ji'a ramadaanaa simachuuf barnoonni wiirtuurraa kan namoonni dhaabbata. Boqonnaan booda ammoo humna haariyaan gara baruu fi barsiisutti ni deebi'an. Boqonnaa waggaa kanaan duratti sagantaan eeyba barattootaa kan gaggeeffamtu ta'us dura taa'aan wiirtuu barnoota islaama oromoo biyya masrii ustaad joor ahmad dubbatan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد wiirtuun barnoota islaama oromoo barattoota biyya masrii kan jalqabdee barakum lamaa fi 13 xumura isaati. Akkuma eegalteen hawaasa keenya biyya keessa jiru xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne hundasii ifitti hammattee barattoota asitti qur'aana rabbii barsiisaa turte. Qur'aana qofaa miti barnoota adda addaatillee eebbisaa turte. Akkuma gartan kanatti egaa kan barsiisaa turte ji'oottan 11 guutuu barsiiftee ji'a ramadaanaa kana sabeeffachuudhaan akkuma siin dura dabretti jechuudha. Barattoota si eebbisaa turte barattoota siin irra dabre kanaas jechuudha. Baranaas barattoota si warreen qur'aana baratan qur'aana laalaa baratan amma agartan kun eebbifte kun sanii barana eebba asin dura dabreen wanni addesii taasisu wiirtuun duraan damee takka qofa turte amma bara kana keessa jechuudha gara damee afuritti cirkaanfachuunsi eebba kana kaduriin addesii taasiseeti argamsee jira. Amma akkuma gartan kanatti ka eebbiste kuni barattoota warreen quraana kana laalee baratu haawwan dargaggoota shamarran xiqqaa fi guddaa warreen asiirra hanga ishaayitti baratu eebbifte. Barattoonni hifdii baratan gana warra amma barachaa jiru. Waggaa kana keessa jechuudha waggaa takka keessatti isaan keessaa warreen juuza 15 haffadee 20 haffasee jira. Waliigalatti barattoota isii walumaa galatti jechuudha barattoota hifdiitii fi barattoota ilaalanii baratan haawwanii fi dargaggoota shamarran xiqqaa fi guddaa walni isiin qabdu gara 300 irraa eegalee hanga 400ti. Kana keessaa warroota amma hifdiitti jiran quraana hifdii jiran dhiira nama 75 shamarran gara nama 20ti waliigala nama 95 waan gahu barisaa jirti. Warri amma eebbifne kun egaa akkuma reefu isin himsanitti warroottan quraana asiirraa eegalee hanga ishaayitti baratanii san eebbiftee. Sagantaan eeyba barattootaa tunis boqonnaa waggaa simannaa ramadaanaa sababeeffachuun Jumaa kute jechuunis Apriil 26 bara 2019 kan gaggeeffamte ta'uu ibsan. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاء ورتوتو أي بسير خدت جمدا خدت جمدا ورتوتو أي بسير خدت جمدا خدت جمدا
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاء ورتوت أي بسير خدت جمدا ورتوت أي بسير خدت جمدا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورك بين سخين خنا سبا قرآن كنجة كجاري سنرى بمدني جرجت أكلمات تقرتي أملي ولت سنعرفه آمين تقرتي دوام تي يقول حفظ القرآن رتي وبريء كي ينون ترت السنين كجاري تقرتي ترتي مربها بريء آمين أملي قرتي حفظ القرآن هو تبع متي نمني قرتي القرآن كارون مربي ناسو نمربي ناسو كتبت الله واسنتات الجتة جولة تنتر كجاري قرقارو بريجرا قرتي شباب خير وجين حابتون كيني وجين قرتي مقدوطة كيني وجين بردابني كغاريتي قرتي مدرسة أنا جبيسني كغاريتي وفوق من الجراجة واسنتات الجتة قرتي غاما بتقرتي وهي صحيح كان كغاري في رابمني جولة تنجلي تاو قرتي غاما قرآن فجر بنا هقولو تقرآن دي جبات ربنا هقولو إذن اللي قرتي ورا قرتي أسد في رب عمل كيسو الكيدو دار رب سنعقلشو جولة تنجلي قرتي كغاري قرتي قرقارتني يفترد كديم ترب سنعقلو ورا قرتي قرآن جبات رب جولة تنجلي رب هقولو ورا حفظي قرتي بيفجد رب هقولو قرتي بيسانتي ورا عبد رب هقولو يفترد ورا ديم رب هقولو كغاري رب هجبيسو كغاري رب هجبيسو قرتي قرآن خنا قرتي إنه لا فتل علمو خان ما جمرني علم اللي برتني بيساني كفجدني خلاص قرتي يفترد ربها قولو دولي بيفجدو ربها قولو تقرتي وبريه قرتي خجم دفجد تقرتي برتي كراسيتو تقرتي دولي برسيتو تقرتي بيفجدو ربها قولو بس اللي ربها حاجة رسو مراد كسر بس نهابوتو أنا قاري تجباتني برد عبتني مراد كسر لي دين لي جبسني دين تلي قرتي كا إختار قاري ديمتني ولا جبات الله بس نقولون ربي فرد سنعوم ربي سنعمل كيسو قرتي لك آخر رب أقول لك آخر خير رب أقول وعلى ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولون كيا منقدوتا في شبابا كنيرا كدوبرتي كنت كيسانو تحيا ربي سنادك عبدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee wanni isiniin jedhu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Gammachuun guddoon gammachuu diiniti. Namni diin keessatti waa ifaajatee waan tokko bakkaan gahuun fadli rabbiiti, tola rabbiiti. Basharri rabbiin uume ilmi namaa lakkoofsi isaa miliyoona osoo hin ta'in miliyaaraataan lakkaa'amaa jechuudha. Akkuma Oromootitti illee as deebifnee ilaalle sabni Oromoo miliyoona hedduu jechuudha. Laakiin baay'inni ilma namaa akkuma nama keenyatti illee as deebifne baay'inni isaa karaa gaarii mishaa isinirra jirtan kanan arganne jechuudha. Eenyutu argate? Nama muraasatu argate jechuudha. Carraa gaarii islaamummaa kana nama rabbii filetu argataa jechuudha.
ورّ ربي فيلي مسلم توتا إسانين جد إسان كيسا أولون فضل ربي كانت نقم مجيسا الحمد لله رب العالمين توقفا إسلام مرة الحمد لله رب العالمين إسلام مقام سنتين إسلام منتج إسلام وعدا لقي وعمل إسطهون صدركا اتعال مقام مسلمة باية يولا كوفني تعداد مقاتي باية كمكان إسابة بريدة باية أحمد محمد عبد فلان آمنة رحيمة باية لكن هل مكاسني وجين رمتي جرتي دوغان جرتي الرامل الأتا نمني مكان محمد سيفت نبي محمد عليه الصلاة والسلام إسا كيسا ملتي نمني مكان أحمد سيفت نبي محمد عليه الصلاة والسلام إسا ملتي akkanumatti rabbi nu haa gammachiisu rabbi inni danda'a dandeettii isaatiin nu haa gammachiisu sheekotii ijoollee teenya tana barsiifte ilmaan keenya isaaniis guddina isaan quban qabne rabbiin haa kennuuf guddina gama isaa rabbi haa kennuuf daa'imman asit baatee hibsiidhaan nu dhageessifte tana hibsii jannata rabbi haa kennuuf warra jannataan qananiifamu rabbi isaan haa godhu warreen ammoo wirtuu tana cinaa dhaabbatee wirtuun tun akka mul'attu godhee wirtuu cinaanillee markasni mul'ate kana aboo rabbi bikkatti haa godhu fedhii isaanii rabbi haa guutuuf yaada muraada isaanii rabbi haa guutuuf ka fagaatte rabbi haa dhiyeessuuf ka dhokatte rabbi haa mul'isuuf ka jala buute gubbatti rabbi haa deebisuuf yaada muraada isaanii rabbi haa guutuuf haawwan keenya yaada muraada isaanii rabbi haa guutu shamarran keenya yaada muraada isaanii rabbi haa guutu jannataan rabbi isaan haa qananiisu ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاء ورتوت أي بسير خدت جمدا ورتوت أي بسير خدت جمدا عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يا من أخذت الدنيا وقته وأخذت ملذاتها ساعته وأخذت بهجتها وأخذت راحتها بهجته يقول النبي موصيا إياي وإياكم عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فقال ابن عمر معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ثم قال ابن عمر موصيا عبد الله خذ من حياتك لموتك وخذ من صحتك لمرضك وخذ من صحتك لمرضك عبد الله كما زاد الترمذي عبد الله فإنك لا تدري ما يكون اسمك غدا حي أم ميت أسأل الله أن يكفينا شر الدنيا يا من تجرأت على الله وجعلته أهون الناظرين إليه يا من جعلت لخلقه حشمة في قلبك وحالت عليك حشمة ربك يا من تجرأت على الله يا من وقعت في الكبائر والذنوب يا من نظرت إلى الحرام وأكلت الحرام وسمعت الحرام يا من تؤذي الجار ويا من تقع في الغيبة والنميمة ويا طاعن الأعراض ويا آكل الأموال ويا آكل الربا ويا عاق الوالدين ويا قاطع الرحم إنما أنت أيام ويا تارك الصلاة ويا تارك الصلاة ويا تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصيام
مسيئات هذه السنة التي مضت علي وعليك، ماذا نجد فيها من كبير حسنات؟ ولو أراد الواحد منا أن يعد حسناته مع سيئاته ماذا سيجد؟ رحم الله حال السلف الأوائل لما كانوا يقولون اعدد، فإنا قد رأينا أقواما يعد الواحد منهم حسناته كما يعد الواحد منكم فلوسه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاء وردت أيبسي خدت جمدا وردت أيبسي خدت جمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدأ في خيساخن هجنو خيري لي أدى أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدأ في خيساخن هجنو خيري لي أدى شيطاني نسهي دامي ولن خيري بنمت أو في والي جاء من أموالي الرخوت يا باتيبا رخادة أدوين صدت يا باتيبا رخادة أدوين صدت. أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى صلاة في سمنا أما ذكري جابيسي ورا في المنختي سبادتي دميسي إيمانا في تقوانا يا ربي نوم الكيس إيمانا في تقوانا يا ربي نوم الكيس. أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى يا شهر الخير يا باتي قاري تم الكيف قمتشو هويني أركتشو. أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى راهي ما تنفد صدق سيد ميسا ديرا دالاس إن جنة سبت جاج بيسا إخلاصا يو كابان جنة نوم الكيسا أخلاقا يو كابان جنة نوم الكيسا. أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى يا قراتي قرآنا تنباتي رمضان قوها مسجد خيسا يروف رافديهن جلالا في قمتشم فر والين قمنا جلالا في قمتشم فر والين قمنا. أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى أهلا باتي رمضان جيني جي أوتن أدى سي خيساخن هجنو خيري لي أدى ما شاء
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاء ورتوت أي بسير خدت جمدا خدت جمدا ورتوت أي بسير خدت جمدا خدت جمدا يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه سرتي من أهل القرآن وسرتي من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه سرتي من أهل القرآن وسرتي من أهل الرحمن إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه سرتي من أهل القرآن وسرتي من أهل الرحمن في يوم الآخر إن جئنا نلبس أبوين التيجان تجرى قارئ نلبسهم في الجنة أحلى الأوطان في يوم الآخر إن جئنا نلبس أبوين التيجان تجرى قارئ نلبسهم في الجنة أحلى الأوطان يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه سرتي من أهل القرآن وسرتي من أهل الرحمن في الجنة نقرأ ونرتل نسعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظ لن نترك حفظ القرآن في الجنة نقرأ ونرتل نسعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظ لن نترك حفظ القرآن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه سرتي من أهل القرآن وسرتي من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه سرتي من أهل القرآن وسرتي من أهل الرحمن السلام عليكم تكبير 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله قرن شمرني تيم دلال من رئيسي قد قال بيفتنا أكيد أتكسني أبدا نتي نشيدان كيف قرن هوا قرآن حفظه هندي بنو نمني قرآن حفظه خبجابي جالنا ربي بركتا حنابو hanga Quran hafazne jannat tidenuti hiddi nuja isino inshallah musajid barakallahu lak barakallahu fikum team dalal kutagal di mana nasida beredu ya hafazat kitabillah ya nama Quran ya dubati Quran rabbi hafaztu hanga jannat deide darajat nukartu Quran hafazu di nude sadi budda gande mana team dalal شكرا كذا قلت لك بنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاء ورتوت أي بسير خدت جمدا ورتوت أي بسير خدت جمدا kana malees wiirtuun barnoota islaama oromoo biyya masrii hojiilee garagaraa hojjechaa jiraachuu ustaad joor ahmad dubbatan. kana malees tajaajilli wiirtuun hawaasa sii biyya kana keessa jiruuf dhiyeessaa jirtu hedduudha. kana keessa qur'aana xiqqaa fi guddaadhaaf dargaggoota shamarran haawwan akkasumallee muhaadaraa torbaanii nama hundaaf jechuudha. mana bitti kana keessatti torbaaniin muhaadaraa hawaasa oromoo biyya jiruuf dhiyeessiti. kana malees ammallee hawaasa keenya jechuudha
warreen biyya tana keessa jiraatan namni tokko akkuma jiruun jirtutti duutis jirti tajaajila hawaasii tajaajiluu keessatti harka mirgaatiin qabattee itti dhimmamtee halkanii guyyaa san cinaa dhaabbattee yeroo inni namni tokko gama fuula rabbii deemee fi akkasuma yoo dhukkubsatees mana yaalaa geessuudhaanii fi akkasuma rakkataa isiitillee haga dandeessutti hawaasarraa fuutee nama kana tajaajiluudhaan gahee guddaa taphattee jirti. Fuulduratti illee kana caalaa hawaasa isii barnootaa fi waan hawaasni keenya itti haajamuun wiirtuu cinaa dhaabbachuudhaaf hamilee guddaa qabdi, kaayyoo guddaa qabdi, hawaasa fi haga dandeessetti isaan tajaajiluun hamilee guddaa fi fedhii guddaa qabdi jechuudha. Yoon isinitti dheeressu baadhee kaayyoon tinyata fuulduraa hedduudha. San keessaa hawaasni keenya qabii kana keessa jiraatan xiqqaa fi guddaa osoo hin jennetti wiirtuun hawaasa kana bakka isaan jiranitti iddoo isaan jiranitti hulaalee isaanii dhadhooytee akka isaan barnoota amantii kana baratan taasisuudhaaf hamilee guddoo fi fedhii guddoo kaayyoo guddoo qabdi. Akkasumatti illee hawaasa keenya haga dur tajaajiltu caalaa cinaa dhaabbattee tajaajiluudhaa fi waa hundaanuu geessii taphachuudhaaf qooma dhaabbattee jirti. Karaa biraatiin wiirtuun kana hojjechuunis dandeettii yookaan namni kaampaanii takka qabaatee takkaa'u dhaabbata gargaarsaa guddaa tokko duuba qabaatee osoo hin ta'in hawaasarraa tajaajila hawaasarraa fuutee hawaasa tajaajiltuun as gahaa jirti. Kaayyoolee amma dubbanne kana kan gahuudhaaf humna namaatti haajamti akkasumatti illee maallaqatti haajamti baay'eetti haajamti waa hedduutti haajamti jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya biyyoota keessa jiraatanii fi iddoo biraatti illee jiraatan wiirtuun tun akka laliftee hawaasa kana tajaajilu gochuudhaaf waa hundaanuu yaadaa fi qabeenyaanis akka hojjetaa dhaabbatan isaanitti dhaammanna. Kana malees wanni dalaguudhaaf deemnu kaayyoo teenyarraa jechuudha. Gara miidiyaatiin fi gara waan hawaasa keenya tajaajilu dhibbaa dhibbatti jechuudha. Haga dandeenyutti gara biyya laaffisatti wiirtuun miidiyaas guddiftee ergaa adda addaa gara amantiitiin jechuudha. Hawaasa kana biraan gahuudhaaf kaayyoo guddaa qabdi. Yoo rabbiin keenya laaffise inshaallah warra achiin bikaan gahu rabbiin haa godhu jecha kaayyoo teenya hedduu baay'eedha. ما شاء الله جاء ورتوت أي بسير خدت جمدا ورتوت أي بسير خدت جمدا dhumarrattis jiini ammas deemaa jiru kuni ji'a akkaan rabbi biratti illee jaalatamaati ji'a kabajaati ji'a kana sababeeffachuudhaan maqaa wiirtuutii fi maqaa kiyyaanis uummata islaamaa addunyaarra jira hundaanuu bagattiin isiniin gahee warra baranaa kabare hedduu warra amatu kana deddeebi'ee soomun rabbi nu haa godhu isiniin jenna. Isin jechaa keessaafuu hawaasni keenya kan muslimaa jiinu kun ji'a ibaadaa, ji'a qur'aanaa, ji'a salaataa, ji'a salawaataa, ji'a ibaadaan gama rabbii dhiyaata waan ta'eef akkaniif hin daganne rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra baranaa kabare hedduu rabbi nu haa godhu akkaniif ji'a kana waan isin qabdu khairii isin qabdu akka isin bira hin dabarre ibaadaadhaan ji'a kana dabarsaadhaan isaanin jaa dhaamsa kiyya karraa xumuraa kana wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاء ورتوت أي بسير خدت جمدا ورتوت أي بسير خدت جمدا